yaa uummata Oromoo kan fagoo jirtanis kan dhiyoo jirtanis kan biyya keessa jiraattanis kan biyya alaa jiraattanis kan akkasumas biyyoota adda addaa keessa jiraattan nageen kabajaan ulfin isin yaa ta'u kanaaf adda akkuma beennuu guyyaa gaddiisaatii guyyaa nama 500 ol kan laakkaa'amu dhabneerru mootummaan Tigiree nurraa fixeeru. Mootummaan Tigiree kanatti illee dhaabattu. Ammallee baay'ee ajjeesuu jirti. Ajjeesuus barbaaddi, ittuma fuufuu barbaaddi. Kanaaf baay'ee obsineerra. Baay'ee saba adda addaa kan nu keessa jiraatu ammannee jiraanneerra obsinee saba Tigiree illee qabeenya nu keessatti akka horatan dhiifnee obsinee waliin jiraataa jirra. Ammoo haga yoomii obsi kun itti fufuu danda'a. Akka argitan namni hagana ajjeefame kuwwan maaltu nagalcha jedhee cadhisee karafaa jiru. Dhimmuma Oromoo dhiiga dhangala'aaru dhimmuma hin qabne. Kanaaf haga yoomii obsina. Tigiree waliin waraana keessa jirra kana beekuu qabdan. Waraana keessa jirra. Jaalattanillee jibbitanillee. Amantanillee amanuu baattanillee. Fudhattanillee fudhachuu baattanillee. Na dhageettanillee na dhagahuu baattanillee. Tigiree waliin waraana keessa jirra kana beekuu qabdan. Kanaaf wanni gochuu qabnu maali? Tokkoffaa obsa nuu haa kennu. Hunda keenyaafuu. Warroota maatiin jalaa dhumatanillee Rabbi akka obsa kennuuf hin gaafannaa. Rabbi obsa isaanii haa kennu. Wanni amma ta'amuu qabu maali? Tokkoffa Oromiyaa keessaa Tigiree yaasuu qabdan. Ajjeesuu qabdanii nibirata isaanii saamuu qabdanii Oromiyaa keessaa Tigiree yaa'uu qabdi. Dirree Oromiyaa keessaa Tigireen yaa'uu qabdi. Tokkoffa. Lammaffa waajjira OPDO bakka jirutti barbadeessuu warroota deeggaraa OPDO ta'an karaatti isin danda'ameen ajjeesuu waanuma qabdani. Sadaffaa wal ijaartanii karaa danda'ameen dhaamsa isinii darbu dhageeffachuu. Namni mala hin qabneef namni gorsa hin qabne bakka yaade hin ga'u. Feesbuukii kana duukaa bu'uu qabdan karaa danda'ameen namoonni biraallee kan dubbatan jiru yaadni akka isin jalaan fudhatamu. Tokkoffaa Tigiree Oromiyaa keessaa ajjeesaa yaasuu qabeenya isaanii warasu. Zarafuutti beennaa godhuu qabda. Oromoon zarafuun beeku. Isaantu nu barsiise. Zarafa Tigiree ajjeesaa Oromiyaa keessaa isaa qabeenya isaanii guuradha. Lammaffaa waajjira OPDO bakkuma jirutti barbadeessaa maaf neetwoorkii isaanii isa sani. Sadaffaa wal ijaaraa namoota OPDO ta'an bakkuma argitanitti kuffisa. Nuga amma achi. Nuga 400 500 guyyaa ajjeefamaa galuun nuga. Waraana keessa jirraa sirri beekuu qabdan. Mootummaa kana ka kuffisu isinii abbaa biraatii miti kana sirri beekuu qabdan. Maliktee ይሄ ነው ዛሬ በመላው ሀገሪቱ አትሊስት ኦሮሞም ላልሆኑ ለኦሮሞ ህዝብ እልቂት በመንግስት ወያኔ በትግራይ መንግስት በተፈጸመው ግድያ ያላዘነው የኢትዮጵያ ህዝብ አለ ብዬ አላስብም ከትግሬዎች በስተቀር። ስለዚህ እርምጃ ምንድነው ማወሰድ ያለበት? የአማራ ክልልም ብትረዱንም ጥሩ ነው። አንደኛ ትግሬን ህዝብ ባለበት ማግደልና ንብረታቸውን ማውሰድ ነው። ከኦሮሚያና ከአማራ ክልል ውስጥ ማስወጣት አንደኛ ነው። ሁለተኛ የኦፒዲዮንና የቢኤድን ቢሮ ማቃጠልና ማውደም ነው። እነዛ ቢሮዎች ካልወደሙ ኔትወርክ አርጎ ያን ቢሮ የተጠቀሙ ስለሆነ ቢሮአቸውን ማውደም ብቻ ሳይሆን
ደጋፊዎቻቸውንም የኦፒዲዮን የኦቤድንን ማግደል ነው። ሶስተኛ አንድ ሁኑ፣ እርስ በርስ ተገናኙ፣ አንድ ሁኑ። መንግስትን የምትጥሉት እናንተ ብቻ ናችሁ። ሌላ ኃይል አትጠብቁ፣ እናንተ ናችሁ የምትጥሉት። ስለዚህ ይሄንን ነገር አድርጉ። ይሄን ነገር የምታደርጉት ግን ጥንቃቄ በተሞላ አካሄድ እንዳትጎዱ፣ በተለይ ወደ ጨለማ አካባቢ ይሄን ነገር አድርጉ። ይሄን እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። ወደዳችሁም ጠላችሁ፣ ሰማችሁም አልሰማችሁ፣ ተቀበላችሁ አልተቀበላችሁ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። የጦርነት ቀይና ጥቁር የለም። ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ይሄንን ለማሸነፍ ሁላችንም አንድ ላይ ማስራት አለብን። መልካም እድል።